Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatu fi kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne taansuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Gama mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba kallattii baha Oromiyaatiin godinaalee Harargee lamaan irratti weerarri bal'aan guyyoota fi hidhattoota naannoo Somaaleetiin raawwatamuu fi miidhaan guddaan lubbuu fi kan qaamaa akkasumas qabeenyi hedduun barbadaa'u jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatiif himanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti yookaan zooniilee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru. Akkuma itti fufetti jira waraanni bilisummaa Oromoo lola fuufteedhaan zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota PP waliin gaggeessaa jiru irratti loltoota PP hedduu booji'uun bakkoota hedduu to'atuun magaalota hedduu keessa seenee akka barbaadetti ba'aa jiraachuu fi kan to'ates jiraachuu ibsee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira isin biraan gaha. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu guutuu oduu wajjin ani kan isin wajji turu Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu kunooti nu wajjin turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna. Kallattii baha Oromiyaatiin godinaalee Harargee lamaan Harargee bahaatii fi Harargee lixaa jechuudha bifa haaraan duulli fi weerarri hamaan humna addaa mootummaa naannoo Somaaleetiin raawwatamuu jiraattonni himanii jiru. Tibba kana haala adda ta'een weerarri bal'aan aanaalee garaagaraa kan Harargee bahaatii fi kan Harargee lixaa irratti humna hanga funyaanitiin hidhatee fi akkaan qindaa'een uummata irratti banamuudhaan yookaan daangaa Oromiyaa ce'anii haleellaa raawwataniin lubbuu namootaa hedduu galaafatanii qabeenya hedduu barbadeessanii qabeenya hedduus saamuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatiif odeeffannoo kennaniin himanii jiru. Aanaaleen weerarri bal'aan irratti raawwatame Harargee lixaa irraa aanaa mi'eessoo Harargee bahaa irraa immoo aanaa muyyuu mulliqee fi akkasumas aanaa goroo guutuu irratti weerarri bal'aan raawwatamuun haleellaa humnoonni kunneen raawwataniin lubbuun namoota hedduu galaafatame namoonni hedduun madaa'anii manneen uummataa gubatee barbadaa'ee qabeenyi hedduu saamame namoonni hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'an jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatti odeeffannoo kennaniin ibsanii jiru. Haaluma kanaan humni addaa naannoo Somaalee hanga funyaanii hidhate kan meeshaa gurguddaan deeggarame daangaa Oromiyaa cabsuudhaan aanaa mi'eessoo irratti weerara raawwatu jiraattonni himanii jiru. Humni addaa naannoo Somaalee kun weerara raawwatuun erga haleellaa raawwatee booda aanaa mi'eessoo keessa qubsiifamu jiraattonni kan dubbatan yoo ta'u guyyoota sadiif hawaasni Oromoo weerara humna addaa naannoo Somaalee kana qolatuuf yaalullee humni waliin gitu waan ta'eef meeshaalee gurguddaa fi akkasumas meeshaalee gahaa hanga funyaanii waan hidhatanii fi uummataan wal madaaluu hin dandeenye jedhanii jiru. Qaamni dirmatellee hin jiru. Weerara bal'aa raawwatameenis miidhaan guddaan lubbuu namaatii fi qabeenya uummataa irrattis dhaqqabee jechuudhaan jiraattonni dubbatanii jiru. Gara caasaa mootummaatti cal'isa filatan jechuudhaan komii guddaa dhiyeessanii jiru. Weerarri aanaa muyyuu mulluqqeetti raawwatame kan shiraan raawwatamee fi kan caasaan mootummaa harka keessaa qabuu fi qindoomina caasaa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi caasaa mootummaa naannoo Somaaleetiin kan nurratti raawwatame jechuudhaan jiraattonni yaada kennanii jiru. Viidiyoo gabaabduu tana waliin haa laallu. Wanni akka kana nurratti dalage nama Bashiir Adam jedhamu ammaas guddoo yeroo sannamni nurratti dalage. Bakka bu'aa uummata Oromooti kan naannoo Mayyuutii jeeti bakka bu'oota uummataa keessa caffee keessa ture. Achi keessa tureeti dachii Oromoodhaa tana nu tahaadhaa waan inni asliinsaa Ogaaden taateef. Bakka bu'oota Oromaa jeenuu irra dalagee teenya yoo kaartaa durdullettiidhaan deebite malee magaalaa Huuseetii ga kaartaa siitu isaatiitu jalaa baasee gube jechuun jirtu kaartaa sunuu baasee gube kaartaa guyyaa firindemiitu yoo barbaadan mana akkatan guyyaa firindemii irra geggeessanii sunuu barbaadanii arkan jechuudha. Akkuma haasaa hawaasaa kanarraa dhageettanitti rakkoon jiru rakkoo keessoo mootummaa naannoo Oromiyaatti fi caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu ifaan ifatti dubbatanii jiru. Rakkoon kun furuufis baay'ee ulfaataa akka ta'e dubbataa jiru hawaasni kun. Kana qofaa miti duulli kallattiidhaan uummata irratti gaggeeffamaa jiruu fi weerarri uummata irratti raawwatamaa jiru beekamtii caasaa mootummoota lamaaniitiin akka ta'e akkasumas qindoomina caasaalee mootummaa naannoo lamaaniitiin raawwatamaa jiraachuu hawaasni kan dubbataa jiru. Mee viidiyoo gabaabduu tana waliin haa laallu. Isaa fuudhee waan asliinsaa Ogaaden taate nurratti dalage. Amma dhihootana nama numaa onneen akka keenyaa qabdu nama Junayd Janfaa daalattii jedhaniin tokko fa'a. Amma dhufanii dhaadhina keessa jiru kun hundinuu miseensota Bashiir kan Bashiir aanaa kanarra kaaye. Waraanachiin itti naqaati lollin jiru jedhaniin. Inni fi itti naqeeti lafa ariifata horkiitti wal dubbisanii yaamee
Haa bakka ifaan nama asirraa amma dhiyootan agartan faayame re'eetti qalanii marfata keessatti haradhi baasanii kan achi uummanni keenya muxuq ta'u isaan re'ee wajji nyaatu jiran. Walumaa galatti akkuma viidiyoo kana irraa dhageettanii fi akkuma hawaasni dubbatan kana rakkoon jiru rakkoo caasaa mootummaa garaan lamaan hin jiruun kan wal qabatuu fi duulli uummata irratti raawwatamaa jiruu fi weerarri uummata irratti gaggeeffamaa jiru kan beekamtii caasaalee mootummaatiin raawwatamaa jiru jechuudhaan komii cimaa fi komii guddaa caasaa mootummaa irratti dhiyeessanii jiru. Komii dhiyeessuun dabalatee hawaasni kun mootummaa kana filannee jirra, mootummaa kana ka filanneef haa nu eeguufi, mootummaa kana ka filleef immoo daangaa Oromiyaa haa kabachiisuufi. Garuu wanti ta'aa jiru faallaa kanaati. Waggoota hedduuf rakkoon kun deemaa ture. Mootummaan kun immoo bara kana rakkoo kana ni fura jennee turre. Rakkoon nageenyattii fi weerarri nurratti raawwatu immoo ka duruu caalee jira. Mootummaa kana filuun kenna hiika maalii qabaree? Ka uummata isaa hin baraarre mootummaan naannoo Oromiyaa kan nageenya uummata isaa hin eegne maaliif isa filleere? Akka naannoo birootti yoo ilaalle naannoo biroo namni tokkolleen miidhaan irra gahe taanaan guutuun naannicha hawaasaa fi aangaa'otatu iyya. Daangaa isaaniit irratti tarree weerara raawwatu miti. Namnummaan tokkooyyuu osoo miidhaan kan irra dhaqqabu taate luka takkaan ka'anii dhaabatanii. Yoo naannoo Oromiyaatti irratti weeraraa fi namoonni ajjeefamanii fi akkasumas qabeenyi barbadaa'u mootummaan naannoo Oromiyaallee ta'e kan federaalaa cal'isa filata. Maali rakkoon isaa jechuudhaan gaafatu hawaasni kun. Haaluma wal fakkaatuun achuma godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Guututtis weerarri bal'aan uummata irratti raawwatamuu fi manneen uummata hedduun gubatu, namoonnis ajjeefamuu fi kun immoo madaa'uun kanaafan immoo hedduun qe'ee isaanii irraa buqqaan jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatti odeeffannoo kennanii jiru. Weerara guyyaa kaleessaa raawwatameen aanaa Gooroo Guutuu Araddaa Jiruu Ifaa jedhamutti manneen uummataa hedduun gubatu jiraattonni himanii jiru. Manneen 20 ol kan gubatan ta'u kan himan yoo ta'u uummanni hedduun buqqa'ee jedhanii jiru. Balaa uummata irratti dhaqqabe kana jara uummata kana baraaruuf gama mootummaatti wanti taasifame hin jiru jedhanii jiru. Mootummaanis rakkoo nageenyaa uummata mudate kana furmaata akka kaa'u waamicha taasisanii jiru. Oduun inni itti aanu naannoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti namootaa fi dargaggoota akkasumas ijoollee umriin isaanii xixiqqoo ta'an leenjii waraanaatiif gara mooraa leenjii waraanaa geessuudhaaf duulli ukkaamsuu jalqabame jedhamee jira. Hunda caalaan immoo gochi kun lixa Oromiyaatti bal'inaan kan jalqabame yoo ta'u barattoota kaardii fudhatuuf gara mana barumsaa imalan hundarratti raawwatamaa jira jedhamee jira. Faallaa kanaa immoo miidiyaaleen Itoophiyaa mootummaan naannoo Tigraay ijoollee umriin isaanii leenjii waraanaatiif hin gahin dirqamaan guuraa jira jechuudhaan bal'inaan gabaasaa jiru. Human Rights Watch illeen dhimma kana ilaalchisuun naannoo Tigraay irratti yaada kennee jira yookaan mormii dhiyeessee jira. Kan naannoo Oromiyaa garuu isatti hin mul'anne. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduutti tibbana fuufteedhaan loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu fi bakkoota lola gaggeesse hundarratti miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo gurguddaa argataa turuu beeksisee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatuun mooraa waraana mootummaa hedduus hojiin ala taasisuun loltoota PP hedduus boojuun injifannoo gurguddaa argadhe jedhee jira. Guyyaa kaleessa lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti loltoota PP waliin lola gaggeessuu waraanni bilisummaa Oromoo isin hin geenne turre. Aanaalee hedduu keessatti injifannoo argatu kan isin hin geenne yoo ta'u har'a ammoo achuma lixa Oromiyaa aanaa Anfillootti lola loltoota PP waliin gaggeesse irratti waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Guyyaa kaleessa adoolessa 5 2026 Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Uggur Shoollaa jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaate irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiise jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaatee barbaaddee itti dhayxetti daandii guddicha magaalaa Gaambeel geessu irratti hattee itti hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen 15 madeesse hedduu immoo addunyaa kanarraa godaansisuun kan hafte immoo ari'uudhaan hedduu irraa dhuftetti deebisuu odeeffannoon gamas irraa baate ibsitee jirti. Meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo tibba kana lola cimaa loltoota PP waliin gaggeessaa ture irratti bakkoota hedduu to'atuu fi magaalota hedduus waraana PP keessaa yaasuun of jala oolchuu isaa beeksisee jira. Bakkoota to'ataman keessaa inni kun kan viidiyoo irratti argitan kun jechuudha. Tokko yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo haaluma argitan kanaan magaalattii guutumaan guututti to'atuudhaan gammachuu guddaa keessatti ibsataa jira. Sodaa tokko malee gammachuu keessatti ibsataa kan jiru ta'u
viidiyoo irratti mul'ataa jira. Kana qofaa miti. Bakkoota garaagaraatti magaalota hedduu loltoota PP keessaa yaasuun to'annoo isaa jala oolchuu isaa waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lolli bakkoota garaagaraatti loltoota PPT fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti itti fufee jira. Giddugala lixa akkasumas kibbaa fi kibba bahaatti lolli bakkoota hedduutti gaggeeffamaa jiraachuu fi lola gaggeeffamaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota hedduu booji'uun meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu loltoota hedduu irrattis miidhaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo argatu itti fufee jedhee jira. Gama mootummaatiin loltoota bakkoota garaagaraatti erguun kan itti fufe yoo ta'u hunda caalaa immoo lolli kaaban duumessaa jiru akkaan muddamsuu hamaa uumee jira. Naannoo Gaambeellattis lolli loltoota PPT fi hidhattoota naannoo Gaambeellaa gidduutti gaggeeffamu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Walumaa galatti PP'n biyyattii tasgabbeessuu hin dandeenye. Naannoo hunda keessatti lolli waan ka'uuf deemu fakkaata. Gaambeellatti lolli loltoota PPT fi akkasumas hidhattoota gidduutti gaggeeffamee tures akkaan cimaadha jedhamee jira. PP'n guutuu biyyattii keessatti lola deemaa jiru dhaabuu fi lola deemaa jiru mariidhaan rakkoo isaa furuu caalaa lolli bakkoota garaagaraatti akka ka'u waan barbaadan fakkaata. Gama biraatiin duulli daangaa dhiibbaa naannoo Oromiyaatti irratti gaggeeffamaa jiru cimeetti fufee jira. Walgahii har'a Iskaayilaayitiitti garee marii biyyoolessaa jedhamuun gaggeeffame irratti bulchitoonni naannoo Somaalee magaalaan Dirree Dawaatii fi magaalaan Moyyaalee naannoo Somaalee jala akka galtu gaafatanii jiru. Kun immoo fedhii PPT fi karoora PP'n naannoo Oromiyaa ittiin xiqqeessuu fi ittiin burjaajessuu fi karoorfattee fi itti hojjetaa ture waan ta'eef aangaa'onni naannoo Somaaleellee kanuma dahoo godhatuudhaan gaafii kana kan dhiyeessan jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu turaa.